kuni giraama 11.5 jechuudha. 11.5 baay'isuu 25,200 jettan birrii meeqa isinii dhufa beektaa? xiqqoo isinii fakkaatti 300 jalaa jechuudha isinii galee. Na ammishee widdiidha. Garuu warqii wallaggaa baay'ee tokko namni bitee kaa'ate baay'ee tokko ni dabalaa jechuudha. Fakkeenya hamma bara reefuu biyyaa ba'u jiru wallahi kasoba hin qabne jechuudha. Biyyaan waggaa 7-8 akkasii ta'a jechuudha. Namni gaafa sana bitee kaa'ate arra baalukkaa yookiin sooressa isa jedhamu ta'a jechuudha. Faate welcome qashti ene fikir riyaa gaafa rakkoo habibtii koo naa jirtaa? Bismillahi xiqqoo fakkaata garuu. Yaa giraamin takka 25,200 jechuun sanuu ji'a 5 dura akkas 5 taakee hojjechiisuun. Habibti warri amma siifa itti kaa'atan bari haga giraamaa meeqa? Yaani injira garuu akka ka'uunna keessatti hojjechiifatta. Kanaa gaditti immoo hin bareedu. Kiyyayyuu xiqqaa jedhama sii galee. Giraama 11.5 amma kun. Garuu ogguu akkasitti ilaaltu xiqqoo fakkaatti. Yoo as faagee das nama jedha guddate. Amma baankii cabsullee ta'u agaasiin ga'utti hin dhiisu. Shiroo bituu dhiisetan barbareetti yaadda malee agaasiin ga'ee kaa'adhee guyyuma 2-3 illee taatu agaasiin ga'utti kaa'adhee ka'een ofirra baasee gurguramaa jettan. Innaa warri warqii gaafattan isiniif hin gaafadha abbaa mana warqee isiniin jechuu barbaada. Warqee wallaggaa qaraxaan qabu yoo bittanii gaafan biyya jiru sana obboleessa kiyya fuudhaa mana warqii dhanne giraamii takka 3,300 hojjetama jechuudha. Isinii galee. Arra garuu giraamiin takka 20 meeqa akka ta'e 7-8 ta'uu danda'a gaafadheen beeku dhiyootti gaafadhee isiniima. Na warqii baay'ee takka bu'aa. Warqii wallaggaa wayya ka biyya arabaa xiqqoo ishee qaraxa qaba. Ani gaafa bitee warqii baay'een binne garuu birrii diinaara 45 irratti qaraxe. Mootummaaf kaffalamas kan jedhan jiru kan immoo warra warqii kana tolcheef qaraxama jedhanis jiru awwaan irratti qaraxan hin beeku. Garuu qaallettiin kooyyuu mootummaaf qaraxama naan jette. Qaraxa jechuun gibira. Giraamii takka irratti birrii meeqa mootummaaf kaffalta? Birrii meeqa mootummaaf kaffalta? Haala kanaan bitama. Garuu wanni namarraa jibbe tokko ani fikirii isaa na ajjeese wallahi ji'a 2 booda galee quba 3tti ka wallaggaa quba 3tti dandeessa? Quba 3tti dandeessa? Yoo miliyoona takka qabaatte quba 3tti hin godhatta. Garuu dhiifama. Miliyoona takka jechuun salphaa miti nama mana namaa hojjetuuf akkasitti dubbachuu koof soorii siin jira. Garuu wannan jibbe keessaa yeroo baay'ee namni maal jedha? Taabtaabii kee 5,000 naa ga'uu diddanii wallahi cufadheen sin irraa deema. Maal kun uummanni miqqanyaa ajaa'ibaa kun maal isa? Maal taatansa? Awuzi billahi min shaytaan rajiim. Nagaadha qabsin. Maal akkana ta'uun? Wallahi billahi baay'ee takka miqqanyaadha. Nan jaallattani garuu baga rabbii na rakkisee isii fuuldura nan dhaabin. Walii galee koppiliinki naan gootanii taabtaabii naan gootanii amma yoon boo'illee sooftiin biyya kanaa sooftiin takka birrii 100 bitamti. Isinii galee nama boo'eef sooftii kennaa jedhee shimallas. Ani sooftii birrii 100 bitee mimmaan na xaadhuuti maal taabtaabii naa gootan. Ani garuu bitadheeraa akkashii dhuman bitadhee qaraxa hin qabu. Laashituun beeku. Qaraxaaf marree isaa yoo madaamiin keessatti himte malee jarri mana warqee sitti himan. Sigalee giraamii irratti qabatu garuu qaraxa minaa madaamii keessatti hima. Atamma gaafa misoo baay'ee si jaalladha. Dhugaa akka waan si beekuutti nama rarta. Butiya na jiraadhu ishee warra na jaallatan anis baay'ee isin jaalladha misoo qashtii. Kaara bifaan barreeffattee jirtu kun koppiliinkii naa gochuu jirti. Koppiliinkii yoo dhiistanuu taabtaabii naa godhaaf ishee. Maal isinitti buuf tureessa? Warqii gaafa bitattu qaraxa qabaachuuf dhiisuusaa yoo arabii keessatti himte madaati beekuu hin dandeessu. Maaliif ammati madaamii keetiin warqii giraamiin takka meeqaa jettaan? Ila kan warqiin ittiin bitame giraamii 2 bitadhu.
warqee eessa gaariidha. Warqii biyya Arabaa keessaa qabaareeniiti. Karaatti 21 garuu wanni namarratti jibbee warqiin biyya Arabaa yoo fuudhanii galan in qaaliidha munaam jechaa turan. Isin galee warqiin biyya Arabaa baay'ee takka widdiidha jechaa turan. Garuu namuma mana warqii dhaqee giraamiin takka mana warqiin biyya Arabaa jedhanii agarsiisuun dhabee jechuudha. Alhamdulillah ani garuu ingedda dhaqee waraabee jechuudha. Mana warqiitti gizee laman deebi'ee maani turkiin kun qabara taabina godha. Mana warqiitti gizee laman deebi'ee warqiin Bahreenii karaatti 21 birrii meeqa jedheera. Kiiloonis mazansiisee YouTube irratti kaayera ko nama baay'ee daawwate maashaallah. YouTube kee namoonni beekne linkiin isaa kana jala jira. Yaa ashin viidiyoo baay'ee hojjechaa jiru. YouTube irratti guyyaa raan hojjedha jechuudha. YouTube irratti baariyaalee qaba. Viidiyoon kee alhamdulillah. Na warroonni koppiliingi naa gochaa kan galatoomaa isiniin jira. Warqiin biyya Arabaa yoo bitatanii galan jedhan bitachuun bareedduudha maaliif birrii kaashii yoo fuutee galte gizii tokkotti sirkaa dhumuu danda'a. Warqii yoo bittee geessee turee siibuu danda'a. Garuu akka jedhamu sanas miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti karaatiin takka birrii karaatii 21 giraamiin takka birrii 20 haga 20 takkaatti ka gurgurachuu dandeessu. Mana warqii dhaqee giraamii irra kaa'ee jira asofsiisaa viidiyoo waraabee YouTube irratti maxxanseera. Nama baay'ee daawwatesi namoonni baay'een immoo warqii Wallaggaa barbaanna jettanii kan keessatti dubbistanii jirtu. Warroonni ammuma nuuf dhufu jettanis rakkoon qabu. Nama baay'eetiin immoo dhiyeenyatti Wallaggaa nannaqaa manuma warqii dhaqee warra mana warqii gatiin meeqa akka ta'e gaafadhee viidiyoo isinii hojjedhee maaliif nama baay'een kana gaafatan karaa YouTube irraa warra dhuftanidha. Warqii giraamii meeqa akka barbaadan giraamiin takka meeqa akka ta'e warra mana warqii bira dhaqee fuuldura keessanitti isiniif hojjechiisee isinii fuudha jedhee waadaa isinii galee jira. Innaa warqii Wallaggaa bitadha. Akka Oromiyaatti warqii mirxiif daayimandii warqii Wallaggaati. Isinii galee warqii biyya adda addaa gaafadheeraan giraamiin takka birrii 5,000 warqii Oromiyaa mageessa biyya adda addaa garuu wal caaluu danda'a. Kaama ka Wallaggaa ga'uun jiru jechuudha. Ka Wallaggaa yoo waggaa 3 dura 15 bittee waggoota 2-3 turte gaafa jettee baay'ee dabalee gurgurataa jechuudha. Inni akkasii miidhaginaafis baay'ee bareedaadha. Filannoon keessan warqii Wallaggaa ta'uu isiniin jechuu barbaada. Wallaahi garuu namoota tokko ani Jimmaan jira. Namoota tokko kan warqii kaata yeroo arge kun Wallaggaa ta'uun ooluun jedhan wallaahi biyya keenyatti gandummaadha kuni. Wallaahi gandummaa miti ka wallaahi gandummaa miti. Akka Oromiyaatti wallaahi kijibaa miti. Ishmaa ani kijibaaf miti kosni galee ani Jimma keessa taa'ee warqii Jimmaa meeqa akka ta'e kunoo dhaqee isinii gaafachuun hin danda'a. Maashin akka Oromiyaatti waan gandi tokko wal caalmaa qabu himaa jira. Ikko ka Wallaggaas keessanii bari. Nuti Wallaggaan lafa malee dhiigni keenya takka bari Oromoo kutaa 11 jin gandummaatti nan geessina Oromootiya. Gandummaatti nan geessina. Jaankeo wallahi jaarsi kiyaan jiru maal gochuuf jaarsi kee na gaafatanii har'a mana hin jiru. Osoo ni mana jiraatan gisee kana leebii seenaa. Kan Jimmaatu caalaa laalubbu ka Jimmaallee gaafadheera. Yoo kana 5,000 jedhanii turanii amma immoo meeqa akka ta'e hin beeku. Isin ka biyya barbaadanii bitadhaa filannoo keessanii. Garuu ganda hundarraa warqii gaggaafadheera. Fakkeenyaaf amma ka Wallaggaa giraamiin takka 27,800 haga 30 deemaa jira. Mee shiga hin argin yaani 8,000 5,000 kanan dhaga'e kan ka Wallaggaarra caalu yoo jiraate immoo hin bitannaa nuu fidaa. Sini galee waan gatii qaalii barbaanna nuti qimamoonni mana madaamii jechuudha. Guyyaa 2-3 illee taatu ka'annee fikirii isaaf irraa cabsinee jiraachuu barbaanna waan ta'eef malee gandummaaf miti. Ani kan Suudii bitadhee kan Suudii yeroo bitattan ka biyya Bahreenii bitadha. Ilaama waan ifa isinii ta'uu qabu akka biyyoota Arabaa jechuudha. Arabni ganda meeqa jira? Akka biyyoota Arabaatti warqiin andanyaa filataman warqii Bahreen karaatti 21dha. Akka Oromiyaatti immoo ka Wallaggaati. Maaliif akkuma biyyaatti wal caalaa jechuudha. Joordaaniyoo
amma ani kan isiniidha moo buleeyyantiya namoota baay'eetu akkam Itoophiyaatti kamtu caalaa akka Itoophiyaatti beeku wallahi waan hin beekne irraan dubbadhu ani akka Oromiyaattu aga ta'e gandoota ta'e qoqqoraadheetiin dubbadhe malee dhibbaan beeku ani garuu amma mee nama kamiinuu laala fakkeenya hama maqaa namaallee dhabuun barbaanne meski mangee amma warqii wallagaati kan isheen kaattee jirtu qaaliidha daayimandiidha namoonni tokko kan isin argitan warqii wallagaati namoonni waa qaban kan isaan kaata warqii wallagaa irratti arga kanaaf tarii osoo qaalii ta'uu baate osoo kan kanarraa jira jedhanii kan yaadan ta'e kanaan kaatanii akkasumatti yaada gandummaa miti kutaa Oromiyaa keessa kan wallaggaa irra caalu yoo jiraate nun binnee kaachuuf qophiidha warri birrii qabnu warri birrii hin qabne immoo rakkoon qabu dirqama miti jechuudha. Innaa Habiiboochee namni baay'een jechuudha viidiyoon kara yuutuubii giraamiin takka meeqa jedhee mana warqitti deebi'ee waraabee waadaa galeefiin ture waraabee gadhiis irratti baay'een keessan ani ka Dubaayin bitee jira ka Suudiin bitee jira ka biyya akkasiin bitee jira sana deemii na gaafadhu minaamin kan jettantu jirtu. Yoo ta'e ka biyya Bahareenii karaa 21 bitadha. Mucayyoo tokko ka Dubaayii siin gaafa dheedhee waadaa galeefi jira. Nama hunda keessummeessuu hin danda'u. Giraamiin meeqaa Itoophiyaa Bahareenii Itoophiyaa Bahareenii ka Bahareenii 21 haga 20 sirraa bitan. Kana walitti namni tokko hin bitu. Warqii meeqa ka Bahareenii amma hin beeku ani. Amma meeqarraa akka jiru hin beeku. Itoophiyaatti yoo fidde garuu 21 haga 20 sirraa bitan. Kanaasitti namni sirraa bitan jiru fudhattee deemtaa malee. Inni akkasii warri taaptamnaa gootan galatoomaa birrii fudhatanii galuu wayyaa. Laa wallaahi birrii fudhattee hin galin qashtiti. Maaliif warqii biyya namaa gaafa bitattee galte gaarummaan isaa. Amma gaafa biyyatti hin gala jette si mararuu danda'a birrii kana akkaawuntii irra keessee bultiin osoo baaftu sirkaa dhumuu dandeessi. Waaw arra 46 jira warqiin Bahareenii 46 jechuudha. Birriin 46 ammoo birrii meeqa ishee? Minatti. Birriin 46 birriin Bahareenii immoo birrii meeqa? 46 baay'isuu. Birriin Bahareenii meeqaan jira? Qo'a herregeen sinitti hima. Bu'aa qabaachuuf dhiisuusa. Mee na galchi. Yaada keessan koomentii godhaa taabtaabinaa godhaa. Ani 50 bitee gaabbee maal 50? Birriin Bahareenii meeqarra jira lubbuudhaa fi kaalkuleetar sinii godhaa okkee 450. Baay'isuu 450. Warqii yoo bittee asitti birrii meeqa si bu'aa beektaa? Akka asitti lama fakkeenyaaf birrii 20,000 fi 700 ta'a jechuudha. Si galee? Fakkeenyaaf qoyga 46 kun ani warqii giraamii takka birrii Itoophiyaa meeqaan bitta beektaa? Warqii Bahareenii giraama takka birrii 20,700 bitta. Si galee? 20,000 ta'a jechuudha akkan irreetti. Yeroo gurgurattu immoo 21,000 haga meeqaa gurguratta? Garuu arratti har'an gurgurattu si galee? Arratti har'a gurguratta osoo hin taane gaafa waggaa 3 waggaa 2 4 gaafa teesse ji'a 2-3 irraa waa dabalaa deemaa jechuudha. Kanarraa bichi yaadina ishee. Kanarraa bichi yaadina arruma bitee galeen arruma dhagee gurguran jedhina. Namoonni kan wallaggaa bitachuu hin dandeenye kanuma Bahareenii karaa 21 bitadhaa gala. Maaliif amma gaafa warqii biyya rabaa bittee galte namni warqii ta'uusaa sirkatti beeku hin jiru. Aartii kana kaasiyanii si galan amma kun aarteedha. Waan akkasii siyanii namni illee si jalaan fuudhuu jechuun normaal bakka. Namatti yoo himu baaktee namni sirkatti beeku hin jiru jechuudha. Gaafa wayii gaafa rakkatte. Fakkeenyaaf hamma yoo lafa bittee lafa maatii keessa beekaa nama wajjin bittaa firmaa mana qabaa gaafa gurguruuf jette itti yaafattee namitti barbaadamee ammas firmaati nattee gurgurtaa jechuudha. Warqii qabda taanaan garuu gaafa wayyoo waasi dhibdee osoo namaan hin mari'atiin kun gaduma fuutee dhatte rakkoo kee ittiin baatteetu ija babaastee deessa jechuudha. Kanaaf si fayyada si galee warqiin iccitiidha. Har'a
Arra amana yoo bidde waggaa lama sadii booddee gaafa haajomte immoo kanarras ta'uu danda'a. Ganaa immoo 23,000 ta'uu danda'a. Saniif ati isaarraa yaadin ishee boru gaafa wayyoo irra kanadhe harka nama alaaluurra kana naa gurguri jedhee nama kadhachuurra ittiin of eeguu hin danda'a jettee of murteessuuf si barbaachisaa. Nadaajii na ficcisiistanii taabtaabii naan gootanii ere wayine shamaruma bichii waan gaafata dhiirri waan gaafatuusa dhiirri wanta kan gaafatu boo maal taata Muhammadu Rabbi Rasuulii jedhaate osoo taabtaabii naan goone nadaajii na fixachiiftani 26 galee ture barii biyya hin cabee malee kaneessa keessa 26 kee fidii jaarsi koomediyaan dhufu lammatan jibbe barbaadaan jiru ani isiniin ga'u anaayyuu taabtaabii naa gochaan jirtan jaarsi kiyyarraa maal gootu. Haati maal ajinatti argatte waraabbattu waraabdu siyaa waraabaniin jedhu gisee akkasii argeen ga'e garuu galtiin kee mul'isaan jiru amma hin naanneessa wallaahi. Faate waraabbachuu dhiifte natti ergite wal si argisaan jiru nama baay'ee argattanii eebtanii wayinee balaachuu Jimmaan keessaa manni meeqaa argama lubbuu Jimmaan keessaa manni meeqaan argama ala keefii keetii habiibti akka humna keetiitti bitatta akka humna keetiitti yaane mana dhagaa barbaannaan mana biyyoo barbaannaan akka humna keetiitti ni argatta yaaddeeni ka sooressaas jira ka harka qalleessaas jira kan mogiddu galeessaas jira akka humna ofitti jiraatan ishee lubbuuti cinqillaatii kana keessaa bahiiti akka humna keetiitti mana giddu galeessa mana akkasiin barbaade naa barbaadaa jedhiiti suuraa siif ergu yoo manni sun dassi jedhe haala kanaan bitachuu dandeessaa jechuudha. Meeqaan argama gaafate namaan jette amma namni waan ati hin dandeenye waan miliyoona meeqaa fuudhee sitti fe'uu danda'a jechuudha. Lubbumee warqii biyya kanaa akkam bahareenii jira bitee galuu barbaade bitachuu dandeessa. Bilis deebisee hundee maal barreessite si hundee si deebisaa jira akka fedha keetiidha garuu warqiin har'a dhiyaarraan bu'u gaaf tokko garuu si fayyada si galee amma yoo lafa bittee lafa gurgurachuuf gana daldalaan barbaadame minaaminashinii qaba irratti har'a lafa gurgurachuu hin dandeessu yoo warqii qabaatte garuu gaafa wayuu soo namatti namni dhoksitee gurgurachuu dandeessa rakkoo kee ittiin ooluu dandeessa kana malee dirqama naa bu'uu qabaa minaamin hin jedhina ganzabumayyuu bakki itti amananii namarra kaatan baay'ee ulfaatee jira. Ini numbu sheegiitti maatii kana si jaalladha shoorina jaallattanis galatoomaa isiniin jedha ishaa sagadamaa jira anis dadhabeera yeroon haasa'utti baay'een haasaa baay'een murra turuun jaalladhu inna warqiin biyyaraa baay'ee qaaliidha manaamin kan jedhaniif dhaqee ilaaleera anis yaa gaaf tokko si fayyada waan tokkooti ganzabayyuu lafatti amantee namarra kaa'attu dhiwaa jira birii callaa immoo gaafa akkaawuntirra keessee galte bultiin osoo fufuutu sirkaa dhumuu dandeessi ammati qabdu namni sirkatti beekuu danda'a kanaaf garaagarummaan isaa jechuudha deebituu eessatti biyya arabaatti immoo amma yerumee jira jaarsa kiyya eenyu kenne deebi'aa ishee dhuftee bira naa teessa hunda dandeessu dhuftee bira naa teessa jaarsa kiyya bira ishee nan deebi'a. Bisoko an baay'ee jaalladha galatoomaa warra jaallata rabbis naa jaallatu ajaa keessan sin yaa baasu umurii sinaa dheeressu biyya ormaarraa gammachuun sinaa galchu na akkasi wallahi waan isinii dhaamu keessa yoo maallaqa qabaattan maallaqa namarra kaattan hin galina wala obboleessa keessanii wala fira keessanirra maallaqa keessan kaattan hin galina yoo dandeessan akkaawuntii keessanirra kaaddaa. Yoo dandeessan immoo kun warqii kanaafaa bitaa galaa gurguradha. Gaafa maallaqa namatti kennattee galte yoo rakkatte ganzabuma kee bakkatti nama harkaan fudhachuu dandeesse. Ganzabuma kee fudhattee argattu gaafa rakkatte.
sigale wani nama harka jiru waa mana harka jiru wana tufaka qabdummoo saati barbaadeetti rakkootti oolta kanaafi sinuni beektanii yeroo ammaa kana gorsi nama barbaachisu wallahi namni abshaalomee dhumeera yooma baqa dhimma isaa akkuma ta'een taa jedhee zim jedheetuma jiraatee waan qabuun xabate malee namni amma abshaalomee dhumeera jechuudha sinigale ammas wanni shamaran keenyatti ni beektanii wanni isinitti mu barbaadu akkuma beektanitti yaadachiisa jechuudha maatii kiyya rakkoo keessaa baasee gammachiisa jettanii of hin cinqina isaan jiraataniiru waggamee garaa kaasanii jiraachaa jirani maashaallah isin garuu ganaa jireenya tokko ittanii jalqabdan haguma isaan dhalanii isin guddisanii isin nyaachisanii isin obaasan kana isin immoo ilmoo keessan nyaachifachuu ofifachuu ni dandeessu ofuma keessanii dadhaabada wacii wayi waan ji'a 2-3 keessa keessuma yeroo bonaa yeroo isaan buna ciratan yeroo isaan midhaan qaban waatti erguun cinqamina yeroo dhukkubsatan yoo isaan midhaan nyaatan hin qaban ta'e haga ta'e itti erga amma namni tokko maatii koof mana ijaara jedhee jechuudha kaan baadiyyaatti mana gaarii ijaara jedha kaan katamaatti hin galcha jedhee umurii isaatti fixata jechuudha asii umurii ofii fixatanii maatiin keetti nafani namni kamuu ima du'a haga ta'e bareechuuf hin bareedaa cirumaan bareechinaa keessaan jiru haga ta'e wayi bakkuma inni jirutti jajjabeessanii fi tolchuun meeshaa wayi haga ta'e galchuun bareedaa garuu umurii keessan maatiitti hin fixatina obboleessa keessanitti umurii keessan hin fixatina ofuma keessanii jireenya baqa ofuma keessanii namni takka wallahi na isaa hibashi maatii isaaf hin cinqamu gaafa ni dhukkubsate gaafa rakkate waa wayiitti erga ofuma isaaf immoo ilmoo isaaf waa kaata ofiisaaf waa kaata isa mottasa keessa baanis miti namni tokko immoo jechuudha kan ummaan isaa madabii irra teessuufaa jira biyyoo madabii xarabeessaan hin bitamu haadha ofii kanaaf haafatii wayii hin bitamu isa akkasiis hin ta'inaan abaaramtu wallahi nama tokko naan argasnee galee miidiyaa kanarratti ka haadhi isaa madabii irra teessu mana keessa waan gaarii manumti hin jabeeffamne ofiyoo quufee nyaataa waan gaarii uffataa hin bashannanaa haadha ofii moquban qabu inni sun isin abaarama nama akkasiis hin ta'ina haga ta'e waye kali BBC di wada warsarashi mana tidak telefon me wana gorsi me anum beku garu namni wal yaadachiisa aguma beku shi waan barbaade na warreesi anna akkasinin jechuu barbaada waroni wagga torba wal jirtan ineerumne taanaan rabbi dhagalaa yeruma yookiin achumatti yeruma biyya baatanii waggaa torba jirtu taana intayina waq eeruma maashaallah bareedaadha wallahi okay qaalii keenya galatoomi eeruma waroni waggaa torba wal jirtaniin hojjetina waq mana miti cufaa deemaatu shirratu dhaqa eeruma innaanis immoo nama sin jaallannetti eeruma naazim jettani wallahi namun ammas bultii keessatti namumti eerumeef eerumina siniin taatu nama laaltanii eerumina dhaxxaniifama ammadootti galtanii kaatanii kaana hidhadhu sin jedhina yoo achitti isinii milkaa'uu dide akkasii yaadanitti namni isin barbaadan isinii dhufuu baate Itoophiyaatti galaa eeruma isa qonnaa qotatutti isinii galee isa qonnaa qotuu beekutti eeruma isa waan agaduu beeku yoo dhabdan isa qonnaa qotuu beekutti eeruma agabuun bultanii isin nyaachisaa maal barbaadan kana caalee qoy qaalii isi wale waan kenini ta'u inna namni tokko biyyuma rabaa keetti ermuun qabaade kanuma zim jedhee taa'u jira shuu yaane biyya rabaa malee ermuun hin danda'amu maal jechuudha yoo biyya rabaa keessatti ermee jedhee jireenya gaariin jira